martinuu baga nagaa taatan baga jiraattan baga jiraanne. Har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Har'a wanti ni hojjedhu kuduraa garaagaraarraa laaqanaafis nuu ta'uu danda'a, irbaataafis nuu ta'uu danda'a. Akkamitti akka qopheeffannu waliin ilaallu. Sana qopheeffachuuf wanti nu barbaachisu timaatima kun bifa isaati garaagaraa kuniif kun tokkodha, zukkunniidha, keelloo isaaf magariisa. As kana kan qabu kaarotadha. Kun lamaan isaa tokkuma, qaaraa faranjiiti diimaa isaa, birookoolii, shunkurtii, qullubbii adii, zinjibila, dinnicha, baala dimbilaalaa, kumini. As kanatti kun qimamee wantoota garaagaraa of keessaa qaba. Yeroo hojjetannu itti dabalanna. Kunis nu barbaachisa. Kana fakkaata. Zayita, ashaboo kanatu na barbaachisa. Akka kanatti kana keessatti qodaa kanatti shunkurtii kan itti naqadha. Wanta qopheeffatu waliin naqadha waan ta'eef jechuudha. Qullubbii adii asitti naqadha. Ashaboo itti naqadha xinnoo ishee. Qimameen sunis ashaboo waan qabuufi ilaallachuu qabna. Yoo ta'uu baate illee irra keessaan itti naqachuu dandeenya. Zayitii as kanatti itti naqadha. Maankaa 3 kan ta'u. Kumaniin itti naqadha. Baala dimbilaalaa itti naqadha. Taansuudhaan kanan itti naqadha. Siiziniingiidha kuni. Qimamee gosa baay'ee of keessaa qabateera. Baay'ee namatti tola fooliin isaallee. Waliin makadha. Makka kanatti waliin makadha. Wantoota ani qopheesse keessa birookooliin hafee jira. Akka kanatti waliin makadha. Kuduraan qopheeffadhe keessa birookooliin kana keessa hafee jira. Birookoolii qofaatti qopheeffadhaan malee kana waliin walitti bisheessu. Sammoo akkanatti bisheessu isinitti agarsiisa. Akka kanatti fayyaa keenyaaf illee baay'ee gaariidha. Akka kanatti mana keenyatti qopheeffachuu dandeenya. Sa'aatii barbaannutti yeroo nu barbaachisutti jechuudha. Yeroo hundumaa ta'uu yoo baate illee yeroo tokko tokko akka kanatti qopheeffachuun hin danda'amu. kanatti waliin makadheera.
kanarratti qodaa akkasitti qopheeffadheera. Kana keessatti bisheeffadha waan ta'eef kanarratti zayitii itti naqadha jala isaatti. Amma san qopheeffadhe kana qodaa kana keessatti galagalchadha. Kanarratti waan baay'ee itti dabalachuu dandeenya. Fakkeenyaaf foon lukkuu yookiin qurxummii kanarratti dabalachuun ni danda'ama. Maashroomii itti dabalachuun ni danda'ama. Kanaaf kan akka kanatti qopheeffadheeni eelee koo 400 Fahrenheit irratti zayitii xiqqoo itti dabalasnee 400 irratti sa'aatii tokkoof bisheessa. Akka kanatti almuuniyeemiidhaan qadaadadhee ovenii koo keessan kaa'adha. Oveniin koo diimateera. Akkasitti bisheessaa jechuudha. Bishaan koo akka kanatti danfeera. Birookooliin sila qopheeffadhe kanatti gadi naqadha jechuudha. Daqiiqaa 2 kana keessatti bisheeffadha. Daqiiqaa 2 booda keessaan baasa. Maaliif baay'ee bishaachuu hin baay'een tuqsiisa asirratti. Sa'a tokko booda akkasitti bishaateera. Kan fakkaata. Ani birookoolii koo asuma irratti itti dabala. Sila san qofaatti dhabbasee jechuudha. Maaliifi kana keessattis bisheessuun ni danda'ama. Kana keessatti yeroo bisheessinu garuu qabiyyeen isaa waan irraa argachuu qabna waan ta'eef garmalee waan bishaatuuf silas kuduraa baay'ee bisheessuu waan barbaachisneef ani kun fedha kooti waan ta'eef irra keessatti akka kanatti dhabbaseen asumatti irra keessatti itti naqadha. Malee waliin bisheessu. Waliin turtaniif galatooma. Torban gaarii nagaan tura.